Aanaan Jaarsoo godina Harargee Bahaa keessatti kan argamtu yommuu taatu magaalaa seena qabeettii Araarrirraatii kiiloomeetirii 36 Finfinnee irraatti immoo kiiloomeetira 561 fagaatti. Qe'ee gootota maqaan isaanii har'a awwaala ol jiraatu biyyaaf addunyaaf gumaachiteedha. Goota Bakar Waaree kan jedhamu dhalataa aanaa Jaarsootti irra dabruqaa ta'e kan jedhamtu keessatti kan inni dhalate qabsoo Oromoo keessatti nama seenaa guddaa hojjeteedha. Artistii Nuhoo Gobanaa akkasumas artistii Halloo Daawwee Dr. Akiliiluu Lammaa Bilaarziyaa qoricha kan argate hanga dhaloota iddoo Haile Sillaasee illeeti jechaadha aanaan Jaarsoo. Oromoon jaalala aanaa Jaarsoof qabu afoolaayyoo ibsu. Oromoon jechoota garaagaraatiin itti ibsaa jiranii fi ittillee akka maammaaksan taate dubbii Jaarsoon dubbatte waatu itti hafe jettee dubbatanii jedhamee hangas akkatti kan dubbatamtu. Aanichi qabeenya uumamaatiin badhaatu taatus yerootti garuu dargaggoonni qe'ee isaaniirraa godaanuun humnaa fi beekumsa isaaniin orma sooraa turaniiru. Har'a garuu biyyaan baatee gara aanaa isaaniitti fuula deebifachuun humna qaban walitti fidanii hojiilee kuduraa fi muduraa akkasumas damma oomishaa jiru. Maaliin godhuu qaba? Biyya tiyyatti namoota biyya teenya yaa'u biyya bareedduu teenya sun irratti hundeessinee akka hojjennee biyya teenya sun irratti mootummaanis akka nu gargaaru akka waan abdii qabnuuf nu cinaa dhaabbatee nama kan akka nu gargaaru waan abdii irraa qabnuuf biyya teenya irratti jeen namoota biyya Arabaatiin yaa'u nama 120 taanee amma asitti dureen nama 10 irraa eegallee amma miseensa keenya nama 120 ta'ee jira. Nuti yeroo duraatiif asirraa deemnee biyya Arabaa deemneeti achi koolii dalagnee waa hedduu muuxannoo takka agarree achirraa biyya teenya dalagnee achitti yaadee dhufnee iddoo namaa laggaaf duraa lafa bosonaatti lafa qonnaa qabne. Keessatti dargaggeessa suujiidhaa dhufees biyya Arabaa irraa galee hunda walitti ijaarreesitti akkasii qonnaa bulaallee dabalannee jechuudha. Akkasii miseensa namni baay'ee oliin waldaa kan eegalle. Muusaa firii 5,000 asirratti dhaabnee jirra. Paappaayee 3,000 dhaabnee jirra. Lafti ammaaf qopheeffannee hektaara 20 fagoo lafa karoora amata kanaatiif qopheessinee lafa keenya. Baargamatti haala qilleensaa mijataa osoo hin jiraatiin waldaan yookaan shirkaan ormaaf dalagaa turan muuxannoo kana gara hidda dhaloota isaaniitti fiduunis. Yeroo duraatiif waan haal biyya muuxannoo hin qabne masarraa yaanii garuu biyya namaa dhayne dachii lafa tanarra hamtuutan lafa fokkottuu irratti namni shirkaa yaniti waldaan dalagan biyya Arabaattis laallee nuti sayyii gallee biyya teenyatti yoo kana ijaaran biyyi sun biyya bareedduu qabna biyya bishaan qabdu qabna biyyeensi waa baaftu qabna gallee dalayyina jenneeti achitti eega dhufne asi wal ijaaramne hojii seenuu tokko taate jechuudha. Biyya alaa waggaa 5 ture waa'ee shirkaan muuxannoo biyya sanittiin agaree hojjechaa ture. Achirratti oomisha waan inni galchuu fi lafa saara homaan qabne tanatti dikee lukkuu tana qopheessanii tan hundinuu fidanii lafa homaan qabne irratti tan homaan baafne sun irratti naynee hojjechaa turre. Amma sammuu kiyya keessa fudhadhee biyya teenya tan mukaa baaftu tan waa hunda baaftu sun yoo biyya teenyatti deebi'ee waan sun irratti hojiirra yoo oole akka faayidaa fidduu naa galtee jira jechuudha. Gandi kun Odaa Muudaa jedhama. Magaalaa Jaarsoo irraatii kiiloomeetirii 40 ol kan fagaatu yommuu ta'u lafa gammoojjiidha. Haa ta'uutii humni dargaggeessaa gola ormaatti leenji'ee gammoojjii gogiinsaaf sodaatamu keessa bifa teknooloojiidhaan bishaan baasuun hojiilee kuduraa fi muduraan cinaatti oomisha muuzii fi dammaa irratti argamu. Waldaan aanaan keenya mootummaan nu bira dhaabbachuudhaan bichoonni amna karaa dheeraa deemee arma nu fide nuti duratti boolla qopheessuudhaan muuzii hanga firii 5,000 ga'u kan asirratti kan qopheessinee kana dhaabnee waldaa kana yeroo ammaatti irratti kun ittiin fayyadamne haala kanaan tajaajilaa jirra. Bara darbeerraa jalqabnee muuzii tishuu kaalchariidhaan oomishame isa sanyii san finnee hawaasichaaf kilaasteraan akkaataa barbaachisaa ta'een Araddaa, Odaa Muudaa, Aanannoo Mixee, Burqaa Mixee iddoo jedhamu kana keessatti akkaataa barbaachisaa ta'e saniin kilaaster goonee dhaabnee amma sadarkaa dhaluurra ga'ee jira jechuudha. Bishaan kunillee kan amma duratti bilaashumatti laga yaa'aa ture. Achirratti irra ijaaramnee bishaan kanaas qonnee guyyaa muraasa keessatti guyyuma 15tti kan baafne bishaan kanaas. Ogudureelii gaagura aadaa keessatti dalagaa turre. Amma immoo mootummaan gaagura ammayyaa tana nuu fide asirratti akkasitti hojii tana eegalle
gaagura dibbata ka qabna jechuudha. Gaagura dibbata karraa 80 itti galchina jirra amma. 50 amma 500 itti dhala kun jechuudha Grand Dining kun. Kaan ammoo firii 300 dhala jechuudha. Amatatti tara sadii kana oomisha irraa argannatti shukaalcharii kanarraa. Kaan amatatti tara takka ta'a jechuudha. Oomishtummaa isaa dabaluudhaaf jecha kana hojjennee jechuufinne. Kan duraan dagatamaa ture karaa biyyoota Arabaatii fi karaa biraatiin deeman kana hirmaachifnee dargaggoota kan haala oomisha isaanii yookaan galii itti harkatan wal gurmeessanii asirratti hirmaachifnee jira. Akka aadaa sanii yoo deeme hin rakkata. Kanaaf gagaas binnee deena isaas buufnee fireemii hiinee akkaataa barbaachisu saniin dammaa kannisni akka dammeessu goone yeroo wal fakkaataa ta'etti harkaan maanuwaaliidhaan uummanni duraan godhama amma maashina damma ittiin cammaqanillee hunda kilaasteraan binnee akka hawaasni illee itti gammadee oomishtummaan isaallee bakka takka argamuuf sochiin goone bareedaadha. Dargaggeessi keenya humna oomishaati. Humna biyya tana jijjiiruu keessatti illee lafee dugdaa ta'e. Dargaggeessa kana biyyaan baatutti godaanee achirratti rakkooleen garaagaraa irra gahuudhaan jireenya isaa keessatti miidhaan akka irratti hin gaggeeffamne taasisuudhaaf marii hawaasaa garaagaraa dargaggeessaa jiruunis kutaa hawaasaa garaagaraa tajaajiluunis hedduu hojjechaa ta'an turre akkaana jaarsootitti sababa kanaan dargaggeessi baay'een duraan godaanseera alaatiin biyyaan baatutti godaanee miidhaan garaagaraa irra gahaa ture salphatee jira yeroo ammaa. Oomishni qamadiis ejjennoo biyyi keenya gargaaramuu irraatii gara oomishtummaatti kan ittiin dhugoomsan keessaati isa tokko. Aanaa jaarsootti oomishni qamadii gaarreniif dirreerra guutee argama. Irra jireessaan qonnaan bultoonni kilaasteraatiin hojjetu. Yeroo duraa bittinneessinee sanyii qotaa turre qamadii. Bu'aa dila sana akkasiin nuun qabdu. Eegammoo jijjiiramni kun dhufe booda sararaan jecha ogeeyyii keenya wajjin sararaan baakejjiin itti fayyadamnee xaa'oodhaan sirriidhaan akkasitti tajaajilaa ture jijjiirama gaarii agarree jira. Qamadiin kun immoo danda'a jedhanii qamadiin kun dhukkuba hundarraa kan dandamatu. Kan barbaadanii isaan nuuf fidan kun. Ogeessi keenya eessarraa nuuf jirra qatee fidee asallaarraa nuuf fidee jechuudha qamadii sana. Eega qamadiin tun dhufte uummata keenyaaf illee sanyii nama hedduu fi harka qalleeyyii kan hinneefii jira. Sanyiin tun ababa lattu jennee. Mala kana booda callaa guddaa irraa harkannee jirra kilaastara 13 qabna nuti. Lafa teenya irraa jijjiiramnee akka keenyaa qonnaan bulaa amma durallee muuxannoo kanan arkin gartiifnee akka gara araddaarraa gara aanaa caanaarraa gara godinaa itti akka nama keenyallee hawaasa keenya kan nu jijjiirullee akka jijjiiru yaadaa jira jechuudha. Garaagarummaan kophaa hojjechuudha tattaaffii cimaa qabu bu'aa kan qabu wanti qorkanna callattis. Walitti dhufnee hojjechuudhaaf ammoo oomisha guddaa argachaa jira jechuudha. Qonnaan bulaan Harargeedha dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dhagaarraa nyaata jechuu dandeenya. Maaliif waggaadhaatti yeroo sadii oomisha kan jennuuf lafti isaanii xiqqaa waan ta'eef lafa xiqqaa kanammoo irra deddeebiidhaan oomisha garaagaraa warreen akka qullubbiidha gannaa amma qamadiin kun kan irra jiru dinnichaan irraa ka'eeti marsaa lammaffaadha jechuudha amma gannaa kan jechuudha. Kanaaf irra deddeebi'aniiti irraa fayyadamuu jiran malee lafa bal'aa miti. Waa bayii guddaa qaba. Akkasumaanuu garuu garsoo ogeessanii fudhatanii. Yeroonii fi biroodkaast godhanii facaasan gara kuntaala 18 hin caalu jechuudha. Amma immoo gara 50, 45, gara 58 garaagarummaa iddoo oomishtummaa fartaayil sooyilii irratti fi akkaataa qonnaan bulichi sirnaan qabu irratti hundaa'uudhaan oomishtummaa dabaluudha inni guddaan. Hojii qonna gannaatiin kan hojjetamee yoo laallu taate qamadii qonna gannaa gara hektaara 5,100 karoorfannee haala saniin raawwatamaa kan jirudha. Akka waliigalaatitti lafa qonnaa hektaara 13,999 irratti oomisha kuntaala 412 oomishuudhaaf kan karoorfamee jiruu fi akkaataa saniin hojiin hojjetamaa jiru kun akka argamu wanti bareedaan hojjetamee kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Lafti qabnu xixiqqoollee taatu gaafa kilaastar goonee qonnaan bulaa yeroo wal fakkaataatti lafa isaa maasaa akkaataa wal fakkaataan qopheessee facaasu shimbirroo eeguufis haa ta'u ijumaafuu hawwataadha. Oomishtummaanis akkasuma jechuudha. Sa'a wal fakkaataatti bilchaata darabee taanii waliin haammatu, waliin tumu, waliin calleeffachuu danda'u. Akka aanaa jaarsootti
bunni lafa hektaara 894 irratti uwwifamee argama. Kanneen keessaati bunni sanyiin arabikaa adda durummaatiin kaafama. Amma eeguma buudaa kana dhaabnee biitee anis eeguma buudaatiin dhaabii kanaafuu oomisha akka gaariitti hanga dhaabne sun tajaajila itti goone irraa oomishu jirra jechuudha. Ogummaan barannee jara ogeeyyii keenyaatiin nu gargaaruudhaan akkasitti ta'e akka qulqullummaa isaatis nu barsiisanii akkasitti barannee amma akkasitti tajaajilaas kan nu jirra jechuudha. Ogummaa fi qabeenyi walitti yoo dhufan badhaadhina fidu qabeenya bunaatiin kan beekamtu aanaan kunis akkaataa kunuunsaa fi qulqullina isaa irratti qonnaan bulaadhaaf ogeessonni qonnaa hubannoo ni kennu. Kun ammoo gabaa idil addunyaa irratti akka dhiyeeffataniidhaaf isaan gargaara. Ogeeyyii bunaatii wajjiniinuu akkasumatti sirees itti ijaarree qulqullina isaatii hanga dandeenyu takka sadarkaa isaatii seenee fi kadhaabne kana tajaajila baay'ee irraa argachaa jirra jechuudha. Ijoollee teenya ittiin barsiifanne hanga kaabulaa 12 akkasitti tajaajila ijoolleetiis akkasitti nu kanne nu dandeenye jechuudha. Qonnaan bulaa siree ijaaree akkaataa itti kunuunsa isaa godhee itti guuree latii haphisee ka buqqa'uu qabu buqqisee ka geemishuu qabu geemishee oomisha isaa kana sirnaan sassaabbatee isa diimaa osoo waa takka walitti hin laaqiin qonnaan bulaa keenya gabbuunee jechuudha hubannoo kanneen kana qonnaan bulaan keenya sirnaan fudhatee itti amanee waan kana yoo goone bu'aa nuuf fida kan jiru irra dhaabbatee siree ijaaranii amma qulqullinaan oomisha isaanii sassaabbachaa jiran. Haala qilleensa agirookooloojii nuti qabnuun baddaas qabna, badda daree qabna, gammoojjiis qabna. Agirookooloojii bunichaaf ta'u keessatti garuu hojii qulqullina bunaa irratti hawaasichaa fi qooda fudhattoota mara hirmaachisuudhaan kallattii naggaadee qofa osoo hin ta'in waldaalee bifa hammachiisuu danda'uun qulqullina bunaa kanarratti akka hojjetamuu qabuu fi gatiin sharafa biyya alaarraa argamsiisuu danda'u akka dabaluuf cimnee irratti hojjetaa jirra. Oomisha bunaa kana hojjechuudhaan ammoo biyya alaatti buna erguudhaan eksperti goonee doolaarri sharafni biyya alaa akka argamu taasisuudhaaf hojiin bal'aan yeroo ammaa kana hojjetamaa kan jiru lafa hektaara kanarratti oomishtummaa bunaa dabaluudhaaf ammoo qulqullina bunaarraa jalqabee keessattuu hanga maasaa qonnaan bulaatirraa jalqabee hanga giddugala gabaadhaatti dhiyeessuudhaatti oomisha bunaatirratti xiyyeeffannaa addaa kanneen bara kana hanqinoota kanaan dura turan sanillee meeqsine irratti hojjechaa kan jirru kan harkaas milkeessuun abdii guddaa qaba. Aanichi haala qilleensaa sadii of keessaa qabaachuurraan kan ka'e naannoo qilleensaa baddaa of keessaa qabutti horsiisa loonii beekamaa ta'aa dhufeera. Loon kanas mala ammayyawaatiin horsiisu. Akka lamaatti irratti kaniin harkarraa muuxannoo fudhadheetiin har'a loowwan yaasee as fide akka gaariitti aanan waan kannaniif bu'aa guddoo akka qonnaan bulaadhaaf fidan. Hanga guyyaa 3 hanga 5 itti kaasa jechuudha. Fedhii itti kaasa horii tokko qofaan dachii balleessuu danda'ama jechuudha. Kaa'uun nuti dalaynuuf kun yeroo ati barbaaddu amma yeroo ammaan tana marga jiidhaa jira. Marga kanaan dhaqqabuudhaaf gartee horiin gazee bareedduudha jechuudha. Yeroo kana kan nuti itti diqaalomsinu kun yeroo bareedaa yeroo nyaanni jiru dhalata jechuudha. Horii mala saayinsawaatiin diqaalomsu jechuun hormoonii alfaa gilaandii jedhamu kan hormoonii fedhii hormaataa irratti kennamudha. Kun loowwan akka dafanii dhalan godha. Sa'i tokko dhaltee ji'a 4 booda deebitee rimaa'uu ni dandeessi. Jabbileen bifa kanaatiin dhalatanis jiru. Kan saayinsii kanaatu irra fooyya'aa. Mana irra fooyya'aa yeroo jarjaraan kan horata jechuudha loowwan kun. Kan aadaa ni tura. Yeroo turufa qabu. Kan aadaawwan. Sunuufuu kanarra fooyya'aa ta'e kan horii kana heddummeessine jechuudha nuti. Inisheetiiviiwwan akka aanaa keenyatti hojjetamu jiran keessaa tokko mala namaa loon diqaalomsuuti. Keessattuu barree dabranii fi barreen kanatti waggaa 3ffaadha inisheetiivii kanaan kan hojjechaa turre. Walumaa galatti hangammaatti loowwan 9,000 fi 800 mala namaa loon diqaalomsuutiin kan hojjetame qonnaan bulaan 7,000 fi 500 fayyadamaa ta'anii jiran jechuudha. Mala namaa loon diqaalomsuu kanaan sanyiin loonii fooyya'ee isa jalqaba AI'dhaan dhalate san AI'dhaan lamata yeroo dhalu jenereeshinii isaa dhaloota 3ffaa irratti akkaataa oomishtummaa aannanii itti dabaluu danda'u bifuma saayinsiin jedhu saniin aanaa keenya irrattis bal'inaan hojjetamaa jira. Jabbileen AI'n dhalattellee baay'inaan jira. Hawaasni keenyaas akkaan irraa gammadaadha. Garuu hanga barbaadame akkaataa barbaadame saniin
hawaasa hunda biraan ga'uudhaaf sochii cimaa godhaa jirra. Xiyyeeffannaa addaa kanneeti hojiin AI akkaanaa keenyaatti hojjetamaa kan jirudha. Akkaataa saniin sanyii loonii aanaa keenyaa haala gaarii ta'een fooyya'ee qotee bulaan keenya jireenya gaarii akka jiraatuu fi gammachuu guddaa akka rakkatu taasisuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru baay'ee jajjabeessaa akka ta'e isinuu lafarratti agartanii kan jirtanii. Gama tokkoon xaa'oon keemikaalaa biyyee gabbataa ta'e balleessaa deema. Gama biraatiin sunuqaalee qonnaan bulaan bitachuudhaaf humna dhabeera. Kanaaf falli argame vermi kompoostii oomishuudha. Aanaa jaarsoottis giddugalli vermi kompoostii ijaaramuun qonnaan bulaanis achirraa muuxannoo fudhata. Faltii fi citaa qopheeffannee citaa sanii firaa immoo walitti faltii firaa immoo waliin laayinee isiis keessaa guuree guutaate bishaanis qopheeffannee irra rabne akkasitti yeroo guyyaa sadiitti ni laayina. Isee guyyaa sadii geesse ni laayina. Guyyaa sadii turte yoo taate keessaa moggottichi qabnati citaa fi faltii qopheessinaaf. Egaa fanni kun ijaarame carraa hojii bal'aa nu uumame as hojii jiru jechuudha. Nama shan taane bakka bu'ummaadhaan akka nani jechuudha hojii carraa bal'aa waan uumanii jiraniif ciboota kana boodaaf fuulduraaf nutillee mana keenyatti bakka hunda jechuudha raddaa aanaa kun qabu bakka hunda akka dhayite tajaajiltu godhuudhaaf itti deemaa jira jechuudha. Guyyaa dura dhuftu kanuma fidanii duraan sanduuqa lamatti eegalu turre. Oduma dola laayinus oduma dola hojjechuu jirru eegana fidanii mana kana nu ijaaranii jechuudha. Waan faayidaa isin qabdu nutis barree eegataan nu ijaaran booda hojii itti fufne jechuudha. Si'a lama baafne si'a sadaffaa taate ta'u jirti jechuudha. Gisee si'a sadaffaa kana taate tan taate chiguudha. Giseen fi taate tana gisee chiguun citaa seetis qopheessinee fi jirra waan qopheessinee jirruuf waa faltees finneekka citaa si qopheessinee fi faltii siitis waliin laayinee as qopheessinee fi nyaata si akkasi kunuunsinee jechuudha. Tarsiimoo mootummaan gadi buusee irra dhaabbachuudhaan diizaayiniin hundi Oromiyaa irratti hojjetamee dhufe sanarra dhaabbannee akkaataa seera faayinaansiitiin caalbaasii baafnee wal dorgomsiifnee birrii miliyoona 4.5 oliin tilmaamamuun manni raammoo vermi kompoostiin ijaaramee rakkoo xaa'oo uummata keenya furuuf jechuudha. Dikee xaa'oo qonnaan bulaan gatiin qaala'ee xaa'oo bitachuu dadhabu raammoo vermi kompoostii kanaan dikee oomishamus akka itti fayyadamuu danda'u bifa saayinsawaa ta'e saniin leenjii garaagaraa qonnaan bulaa FTC keessatti kennuufiin hojjetaa sadarkaa aanaattis waamnee kennuun sadarkaa zoonii misoomaa irrattis hubannoo kennuun kanaaf hawaasni illee hubate ittis hojjechaa jirra. Vermi kompoostii wal qabatee karoorri keenya 7,100 kuntaala oomishuudhaaf karoorfannee gara 7,600% dhibbaa olitti raawwachuudhaan hojjetamaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Rakkoowwan mancaatii bosonaa kanaatiin dura hawaasa naannichaa mudachaa ture harki hojjetu akka hambisuudhaaf daagaan adda addaa hojjetameera. Biqiltuunis bakka kana dhaabbatee jira. Sululli daagaa hidhame kun aanichaa ganda fuguu keessatti argama. Hektaara 250 irrattis hojjetame. Lafti tuni citaan qabdu lafa diimtuudha jechuudha biyyaa jechuudha. Lafti tun amma dhiqama biyyeetiif haalli waan mijatee jiruu fi sababa suniif sulula kana jechuudha. Hidhuu irratti hawaasni dammaqinaan hirmaannaa eegalan. Eegee sulula kana hiinee booda bishaan duraan asirraa dhangala'ee lafa teenya yaasaa jiru jechuudha. Nurraa dhaabbateeti lafti teenya oomisha gahaa ammarraa argachuu jirra jechuudha. Misoomni illee akkasi guddootaa namni wal qabatee hoggaanii fi yaa'u. Yoo addaan bitti waan rakkoodha jechuudha. Araddaa keessan kunuunsaa jeetiin gorsa. Galaanni asirraa bu'u qaxxixaa dakatti jechuudha. Dachii lafa qonnaan bulaan irraa fayyadamu qalee deemanii ture. Dhagaa horotaa asirraa jechuudha galaanaan dhiqee geessu lafa qonnaatti irra geessee afaa ture. Kana eega adda baasnee booda bishaan as jala jiru jechuudha sababaas gubbaan qorqamee beeyladaa hedduudhaan miidhamaa tureef jecha bishaan lafa jalaa xiqqaachaa ture. Haa qonnaan bulaan jallisiidhaan irra jalaa fayyadamu hundi dhabamaa waan tureef qonnaan bulaa naannawaa kana jiru fayyadamaa taasisuudhaaf iddoo kana filanne jechuudha. Lafti ishee bu'aa bayii cimaa qabaachuu irraan kan ka'e sululawwan gurguddaa fi xixiqqaa jechuun addaan baafame sululawwan 90tti dhiyaatan irratti deeggarsa bulchiinsaanichaa fi hirmaannaa uummataatiin milkii argachaa jira.
haalli hawaasaalleen dirqamee hojjete malee jiraachuudhaaf hin danda'u. Maaliif bu'aa bahii baay'eedha qaba. Lafa tabba qabu kan hojii soil and water conservation yookaan ammoo eegumsa biyyoof bishaanii irratti hin hojjenne jiraachuuf waan hin dandeenyeef nuti jechuu qofa osoo hin ta'in dirqamee illee hawaasni keenya hin hojjeta. Waan inni dirqamee hojjetu kan ammoo saayinsawaa goonee deeggarree bifa tiim ispiriitii ta'een nuufi hawaasni wal utumnee jiruuf jireenya isaa akka irratti geeddaratuuf irraayis fayyadamaa akka ta'uuf hubannoo uumnee fakkeenyaaf sharaa magariisa keessatti baargamoo qofa dhaabuu osoo hin ta'in gaantiraa qofa dhaabuu osoo hin ta'in muduraalee garaagaraatiin bakka buusaa jira. Sululloota xixiqqaa 77 fi gara sululoo gurguddaa 9 addaan baasuudhaan lafa hektaara 6,400 irra hojjetan irratti baroottan dabran keessatti hojiin adda addaa hojjetamaa kan turedha. Hojii fiizikaalaa akkaataa saniin hojjetamaa ture kanarratti hojiin baayoloojikaalaa biqiltuuwwan garaagaraa hojjetamuudhaan ijaaramee dhaabbatee qixa sirriitti kunuunfamaa lallisaa kan jiru ta'uu isaati. Manni murtii aadaa ganda 21 aanattiin qabdu mara keessatti bu'uureffame abbootiin murtiis itti ramadamuun hawaasa isaanii tajaajiluu irratti argamu. Manni murtii kunis boca manaa isaa irraatii jalqabee akkaataa itti murtiin kennamu bifuma aadaa Oromoo kan eeggatedha. Manni murtii aanaa jaarsoo ol dabarfanne keenya furmaata akka itti hirkachaa jiru guyyaa oliyyataan mana murtii jalqabaarraa kan dhufu malee nuti haara hin banne. Wanni arradda murtaa yookaan dabartu as nu bira yookaan dhufte haareetti asii laffaanee biyya sun keessa dhaynee ganda baafnee walitti qabnee kamtu haqa qabaan laallee akkasiin murteessina. Amma mana murtii ol dabarfannaa aanaadha kana abbootiin gadaa achi keessa dalaytu haalaan tajaajila kan kennaa jiran ta'uu isaaniiti agarree jechuudha. Maaliif ammaan durattis ani arma dhufee furmaata argadhee hin jira jechuudha. Furmaata sanuu kasaffisaa. Qarshii 100 akka nama adeemnee namarraa foonee hin beeku. Walii araarsu haqa abbaan qabu kuni haqa qabu kuni ate haqa hin qabdu dhiifama ol gaafadhaa oofii jaa waliin gala. Oofii walii goosifnee waliin galchuu abbaa haqa qabuuf haqa kennuu abbaa kaaniin dhiifama gaafadhu jechuu. Manni murtii aadaa akkanatti wal araarsaa jirra malee ilma namaa tokko adabbii adamnee hin beeknu jechuudha. Abbaa dhimmaa kan arma dhufe kana haqummaa hojjechuudhaaf dhugaadha moo dhugaa miti ragaan san kan jiru ilaaluudhaaf sadarkaa araddaa bakka makiinaan jirtuu fi bakka makiinaan hin jirres bakka miilaan deemanis jechuudha. Deemanii dhaqanii iddoo sanirra dhaabbatanii wanta haqatee san fudhatanii kan asitti hin galanii achi booda immoo kana kan jiru kan kennaa jiran ta'uu isaati jechuudha. Asitti yoo akkamitti tajaajila kennaa jiranii yoo kan jennu taate tajaajila gaarii kasaffisaadhaa kennaa jiran jechuudha. Uummanni tokko tokko hubannoo hin qabne malee haalaanii dhageessee sibatee waan kana faayidaa guddaa nuuf qaba jee amma qaceelloo baraa jiran ammaa tana qaceelloo baruu jiran. Duudaan keenya kun eeganuu deebi'anii amma haalaan dhageessee itti dhagahamaa jirti. Manni murtichaa dadhabbii hawaasa irraatti kan buusee fi gama biraatiin hawaasichi duudhaa isaa ganamaatti akka fayyadamu taasiseera. Manni murtii ol dabarfataa kan magaalaa Jaarsoo keessatti argamu kunis hirmaannaa hawaasaatiin kan ijaaramedha. Uummanni aanaa keenya hirmaannaan qarshiin kun walitti sassaabamee gammachuudhaan komii takka malee manni murtii kana fakkaatu birrii miiliyoona 3.6 ol uummanni hirmaannaa isaatiin ijaarratee tajaajila kennaa jira jechuudha. Manni keenya tajaajila akka argatu manneen murtiitti akka hin deddeebine sababa saniin baasiidhaaf akka saaxilamne taasisuudhaan tajaajila haqaa waan waggaa 10 mana murtiidhaatitti addaan bahuun dadhabame. Bara kana keessatti mana murtii aadaatiin hirbuudhaan aadaa fi amantaa qaba duudhaa qaba waan ta'eef manni aanichaa kakuudhaan dhimmichi kun namiidha kan jedhuun waggaa 10 shari'aan kan waliin deemamaa ture asitti amma furmaata argatee hawaasni keenya illee tajaajila kanarraa gammada akka ta'e qabatamaan kan agarraa jirru ta'uu isaati.
Kenna tajaajilaa si'ata gochuudhaaf pirojektiiwwan 14 ol baasii qarshii miliyoona 40 oliitiin waggaa darbe kana keessa ijaaramuun hawaasaaf tajaajila kennuu irratti argamu. Kanneen keessaatiin mankuusaa qorichaa kan bara Haayile Sillaasee ijaarame ture haaraan kan bakka buufame. Manni kuusaa qorichaa kan duraan ture sun yeroo Haayile Sillaasee ijaaramee ture. Dulloomee ture yeroo ammaa ammoo yeroo qorichaa yeroo itti fayyadamaa turre. Qorichinis iddoo ati keessuufis manni jijjigaa ture. Qorichumaafuu jechuun effigeesii qorichaatiif jechuun qorichi ifiifuu iddoo bareedduu taa'uudha barbaade. Haalli istooreejii isaatiif wanni hundi guutamee jechuun haalli taa'umsa isaatis qorichi yoo ifiifuu iddoo bareedduu taa'e namaafillee booda faayidaa qaba jechuudha. Saniifuu duraan jechuun mana caccabaa san keessa kaa'ee ture itti fayyadamaa ture manni sun kabaraa Haayile Sillaasee ijaarame ture jechuudha. Numaafuu jechuun qoricha jechuun itti fayyadamnee wanta godhuufuu sirriitti mijaa waan turre jechuudha. Qorichi iddoo itti oomishamurraa eegalee haga abbaan dhimmaa itti tajaajilamutti iddoo mijaawaa keessa dabruudha qaba jechuudha. Kanarraa kan ka'e istoorrii duraan ijaaramee ture istoora baay'ee waggaa dheeraa tajaajila kennaa ture. Waggoottan darban keessatti bara 1953 ijaarame manni reefuun tan ilaaltan sani inni san ammoo tajaajila kanaa wajjin yeroo kanaa wajjin kan hin deemne ta'uu isaatirraa mari'annee akka aanaatti baajata bara 2016 ramadameen istoorri aanaadhaa bifa kanaan akka ijaaramu gochuun danda'amee jira. Waan kan akkamii furraa kajeewwan irratti diizaayiniin hundi qophaa'ee akkaatuma seeraatiin erga mirkanaa'ee booda istoorichi seera faayinaansii qabatee akka ijaaramu godhamee jira. Qarshiin itti ijaarame miliyoona 5.4 ol fixee jira. Waggoottan dheeraaf pirojektiiwwan aanicha keessatti ijaaramuun hawaasaaf banaa ta'an mul'achuu dadhabuun hanqina ture. Rakkoo kana ta'anis akka ta'uun yeroo dhiyoos furmaata argateera. Galmi walgahii Bakar Waaree achi keessatti argama. Hojiin kanaan dura hojjetamaa ture dhugaa dubbachuu taanaan hedduu hanqina kan qabanii fi dhibaa'ummaan baay'een kan keessatti mul'atu. Akka ta'e sirriitti ilaalee waggaa hanga tokko pirojektiin eebbifamee turre aanaa kanarratti. Maali rakkooleen jiran? Ka'umsi rakkoo kanaa maali? Abbaan rakkinichaa eenyu? Kana keessaa baanee pirojektoonni qabaman qixa sirriitiin akkuma mootummaan keenya akkuma muummeen ministeeraa keenya akkuma pirezidaantiin keenya jechaa turan san waan jalqabne xumuruudhaaf maal gochuutu nurra jiraata kan jiru san qixa sirriitti mari'annee kana hojiidhatti galle. Akka aanaa keenyaatitti rakkoo galmaa qabna ture yeroo dheeraaf galma hin jiru ture. Galmi kana karoorritti karoorfamee yaa diizaayiniin fi wanni hundi eega hojjetamee dhufee booda seera faayinaansii eeggatee caalbaasiin biyya karaa iftoomina qabuun wal dorgomsiifnee birrii miliyoona 19 fi 400 oliin kan tilmaamamuun kan caalbaasiin dorgomee darbamee waggaa tokko kan hin caalle keessatti hojiinsaa hojjetamee kan xumuramee hamma tajaajila kan nu jalqabee jechuudha. Wajjirri bulchiinsaanichaas bara darbee kan ijaaramedha. Hawaasichi dinagdeen akka gamuudhaaf gama hundumaatiinis akka guddatuudhaaf bulchiinsi aanichaa cichoomee hojjeta. Kuufama qabeenya aanichaa baasanii fayyadamuun investorotaaf warra aanichaa irratti hojjechuu barbaadaniifis balballi banaadha. Hojjetaan sadarkaan jiruu fi hooggansi sadarkaan jiru hawaasa keenya kana fuunee fuula dura baasuuf hawaasa badhaadhe akka ta'uu fi dinagdeedhaan duroomuuf nuti gahee keenya bahuudhaan tokkummaa fi jaalalaan wal utumnee hawaasicha fuunee gara fuula duraatti deemsisuuf qindoominaa wajji socho'uu qabna. Qaamni immoo bakka fedhe jiraatu hawaasa kana utubuudhaaf socho'u gahee isaa bahuu akka danda'u isaan simachuudhaaf immoo nuti qophii akka taane dhaamsa kanan qaba. Bosona akka gaara mulaataa qubbii alifiif iddoowwan hedduu akka fakkeenyaatti kaasuu kan qabnuu fi iddoo gootota adda addaa iddoo seena qabeetti kan qabdu bifuma wal fakkaataa ta'een albuuda adda addaatii fi oomisha garaagaraa kuduraa fi muduraa qamadii adda addaa iddoo ittiin hojjetamu horsiisa horiidhaatiin iddoo beekamtuudhaa fi
iddoo miidhagduu lafa akkasii lafa raasii lafa misoomtuu kan qabdu waan taateef abbootiin qabeenyaas yoo kan dhufan taate walii wajjiniin misoomuudhaaf harreetti teenya banaadha kan juusan dhaamuun barbaada. Golli Oromiyaa aanaan jaarsoo badhaatuu waan maraati daawwadhaa irrattis hojjedhaa.